السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجاب دوتا في دوتا كينا أرلي فيديو لما تاتي ولتي تبين يجورا أكما سندرا ولينجنة سميرا شو كامو سميرا جارتي فارس أرلي فارس أكن أرجمني تما جرتي فارس إن بربادو يجتايسين ويا أفري وكامو ويا شني يجتايرتي فارس إن بربادو ويا هجنا كنا كيسة تونا ننتين بواجين أن كيسة بين إنجرو هريوت إسالة هدوغا فتين تري تريام ملة خراتا أريبا تجرا خراتا أريبا جرام كون اللي خرا سعودي سيناني في خرا عمان ديبان تجرا خرا خنا رللي بربادتين غافة كيستين هما تكر أبي خرين سينين أبي gama mootummaatillee gara mootummaattillee beeksisee jira mootummaallee waa takka garraati argammaatitti wanni siin naagoota takka jiru hafuur isaa wanta kan dhagahamne namoonni agartee isaa kana ka agartan taate hafuura naa godhaa jetti kanarratti nama agartee gara kabatu taate barbaadarra jirti geelee isii waliin barbaadaa jirti geelee tiya qofaa miti nama hedduutu naboodan isaa kana barbaadutti jira jetti Samiiraan haa ta'u garuu barbaada kana keessatti illee ammallee akkuma kaleessa isiniin jedhe sanatti Samiiraan Faaris kana maaliif akka isin barbaaddu hedduun keessanii viidiyoo dura irratti illee ibsa isinii godhee jira har'allee sanuma waan har'allee gaafii ta'e jechuudha gaafiin kee har'allee waan naan deebine gaafii makalee isin gaafadhe har'allee isin gaafadha jechuudha waa hedduu tarkaa wal'aa'e Samiiraa jechuudha kanarratti haasoo isin haasoftu kanarratti waa hedduu harkaa wal'aa'e jechuun kiyya ammallee wanni gaafinatti ta'e Samiiraan Faaris dhugaadhaa jaarsa isiiti ilmoo daa'imaa kaleessatti heerumte jaarsa agartee jaartiidhaaf jaarsi jabaadha jaarsillee jaartiidhaaf jabaadha waan kana ta'eef jaalala isaa kanaafuu barbaaduuf ammala dhugaadhaa haga waliin jiratan kana haala agartee tiniin bultiin isaanii oo'itu takkaan wajjin jiraachaa turanii amma moo haala agartee waldhabbiidhaan gargar bahan ta'ee waldhabbii malee gargar bahan ta'ee isiillee waan asirratti waldhabbii ibsitellee hin jiru Faarisiillee agarree Faarisii waan hin gaafannellee hin qabnu ammaaf Faaris kan bade jettu agarrattillee ammallee barbaadumatti jirraa ka jettu Samiiraan fi geeleen isiillee walii galaniitti wal bira ta'anii dhaamsa kana dabarfachaa jiranii mee dhaamsa isaanii kana walumaan dhageenya jechuudha waan isiin Samiiraadhaa fi geeleen isii jettu kana walumaan dhageenya dhageeffadha. Wanti guyyaa irraa kana deebinellee har'a Faaris eegabatee guyyaa afur geenne guyyaa afurii kana keessatti homaa hafuurri isa hin jiru qaata barbaadaa dhabee mootummaatti illee beeksisee mootummaan kaammoo dafee formaata namaa godhee poolisni akka raayyootti formaata namaa godhee guyyaa tokko keessatti waan namaa fixuu miti. Akkuma dhaamsa Samiiraa asirratti dhageettan kana Samiiraa jechuudha barbaada jaarsa isii kanaa jecha guyyaa sadii guyyaa afurii nyaata dhugaatii nyaachaa hin jirtu akka gaasanii bishaanis dhugeen beeku nyaatas illee xiqquma afaan hin qaqqabdee jetteetiin hin geeleen isiillee asirratti taasiste mee rabbii keessanii sodaadha geelonni teena ta'a asirra jirtu tana mee namoo guyyaa afur nyaatee osoo nyaatiin osoo dhugin guyyaa haganaa bulee fakkaata moo namoota agarteetiin guyyama takka keessatti sa'aatii takka osoo nyaatiin nyaata dabarsan fakkaatan mee kanaafu isaan kanallee asirratti ilaalaa jechuudha mee namoo guyyaa tokko osoo nyaatiin bulee fakkaatti jedhu rabbii keessa sodaadha isaan garuu guyyaa afur agabuu bultee jettu maali kijibne gara gahu maaltu soba kana fide guyyaa afur nyaata malee taruu dhiisiti waan daqiiqaa takka nyaata malee dabarsite fakkaatu jechuu jarri kun wata kana isiniin jedhu maashaallah illee irraa jedhaati maashaallah jechaati bira kutaati mee viidiyoo isii kanallee walumaan dhageenya mee waan geeleen isiitiin jettu dhageeffadhaa rabbi sodaadhaa kijibne gana koo maali maa kijibti dhugaan maaliif hin gargaarre Samiiraan nyaata malee dhugaatii malee guyyaa haganaa bultee agabuu jirti jetti yoon asirratti geeleen isii mee dhageeffadhaa kanallee walumaan dhageeffanna. Akkuma bishaan waan kana dugdee xiqqoo kana afaan kutatte malee qoonqoolee nyaachaa jirtu ammaree kun tana marka godhannee marqallee narra diddee kun narra diddee kan godhu dhabee jira qoonqumallee taatu nyaadhu jaayyaa uummata kiyya qoonqoo nyaattu kana kaduu yaa hojii du'anii kadeeme kadhabame hojii dhabamanii hojiin dhabaman qoonqoo nyaachaa jirtu akka kanaan godhaa wallaalee hin jiru akkuma kanaan godhaa. Kun haasaan geelee isillee kana fakkaata jechuu barbaadeeti waan biraatii miti.
Ar'as ammoo Samiiraan shakkii Faaris jalaan baane wanni ammoo na dhibee jechuudha hagarraatti illee gaafii natti ta'e kan jedhu taate wanni ammas akka kiyyatti Samiiraadhaan jedhu Samiiraadhaan gorsu Samiira maaliif waa lama wal bira fiddi dhugatti eega jaarsa isii ka jaallattu taate eega jaarsa isiitiif nyaattee dhugiitii amma jettu kana ka dhabdu taate ka isaaf jecha beeloyteetiin inni irra dheebottu taate ka isaaf jecha ammoo Faarisiif bultii isiyaatiif ka itti hajamtee karaa kana guutuu karaa inni deemu barbaadutti jirti karaa huduuda Omaanii fi agartee karaa huduuda Suuditti illee gaafa dhiisee jira karaa qabsiisee jira namallee itti godhee jira barbaachisu jira jechaa jirti. Eega dila kana agarteetiin ka gootu taate kaleessallee ammoo akkasiin kalee dhaabattetti warri kiyya maatiin kiyyaa fi firoottan kiyya hundi isaa geereen tiyyallee natti maniitiin Faaris kun qabeenya sitti dhufee malee jaalala keetiif sitti dhufne jedhaniitiin isii dhoggansan Samiiraan kana hunda bira kutteetiin jaalattee nama gara heerumte jechuudha isaa kanatti eega akkas taate wanni isiidhaan jedhu waa lama hin qabatin tokko jaalala Faaris ka qabaatu taate waa'ee agartee qabeenya na jalaa fudhate daaba na jalaa fudhate maallaqa na jalaa fudhate telefoona na jalaa fudhatee deeme ka jedhu kana waa lama si fakkeessa tokkoffaa waan Faarisiin ati maallaqa kanaaf barbaaddu fakkaatti waa'ee jaalala ibsitu jechuudha bu'aa kiyyaa maallaqa kiyya na jalaa fudhatee na jalaa deeme isaa san kanaaf barbaada naa barbaadati bakka agartanitti naa qaba qabeenya kiyya san irraa naa galcha yoo ka jettu taate dhugaa qabeenya keessa jalaa fudhatee deeme qabeenya osoo gartee osoo walitti dhuunfaa horatte kanaaf haasi jalaa fudhatee deeme ta'uu mala saniif qabeenya keetiif jecha yoo agarrees qabeenya isaa san galchii jedhanii yoo kan agarreellee taate bakka viidiyoo kee kana dhageetti sii galchuun mala namoonni agartee naatoo kee qabanii fi waan saniif qabanii sii galchuu irraa sii fuudhullee mala jechuudha. Gama tokkoon maallaqa na jalaa fudhatee jettee himachaa jirti. Gara tokkoon ammoo jaalala isaatiif hin qaba. Jaalala isaa kanatti akkana na godhee akka gaafsaniitti namoota meeqanuu wal jibbee warra kiyyaanuu wal jibbee isa jaaladhee heerumee eega ka jettu taate maaltu waa'ee maallaqaa si kaasisiise? Maaltu waa'ee daabaa si kaasisiise? Daaba jaalattee maallaqa jaalattee Faaris jaalatteen asirratti hedduu wal harkaasee harkaa dha'ee natti fakkaata. Osoo keessaa tokko qabattee bareeda natti fakkaata. Kana jechuun kee homaata asirratti jettee jechuudha viidiyoo kee warroonni hordofeetiin ilaalee yoo ka jiraatu taate dhaga'uu danda'a jechuudha. Yoo tokkoon Faarisiin fedha jaarsa kiyya xiqqaallee ta'u gartee ni jaaladhaa ka jettu asirratti itti dhaamsee dabarfattee mee kanas homaati jettee waan ani jedhee miti kanas dhageennee walitti dachaana. Magaalaa bal'oodha. Kallattiin baanee suqaa jirraa homaan dhageenne akkasuma ollaan kiyyaallee warri ollaa kiyyaa aramni ollaa kiyyaatii fi namoonni na beekan olloonni kiyyaa hedduu na waliin dhaabatanii barbaadaa jiranii homaa oduu isaa hin dhageenne nama isa himu hin dhageenne garuu ammoo jechi kana jechuun jechumatti jette haasawutti jirra tariitiin Faarisiinumaayyuu maallaqa fudhate san biyyattiin erganne jette asuma keessa jira. Waan geeleen teetillee jettu kun asirratti jette billaa aleikum Oromoon qabeenya Samiiratiif jecha naman ajjeeftu qabeenya Samiiratiif jecha naman abduuftu Oromoon qabeenya Samiiraa inni jalaa fudhate jechaa fi maal garaagarummaa qabarree Faarisii maallaqa isii jalaa fudhatee fi Oromoon maallaqa Samiiraa barbaaddu yoo ka jiraatu taate ni jirti natti fakkaatu akkasiin isin asirraa dhaamsa dabarfattanitti jechuudha isin lamaanuu qabeenya kana inni fudhate kanaaf jecha Oromoon maanuu hin dhiiftuu hin ajjeeftiyyuu qabeenya kana yoo isa harkatti agartee ka jettu geeleen isiillee asirraa haasofti jechuudha dhara ragaa jirti jechuudha waan hin faane geeyibaa asirraa haasofti namni tokko agartee haquma ofii barbaada malee qabeenya namaan barbaadu tari osoo Oromoon qabeenyuma inni jalaa fudhatee deeme sun isiillee agartee obboleettii teenna intalata Oromooti qabeenyi kun ka isii yoo ka ta'u taate irraa fuuteetiin hin galchuufi yookaan immoo isumaa fi jaarsaa fi qabeenya sanillee fuutee bakka inni irraa bahetti deebisuu qabdi malee Oromoon maallaqa Samiiraa ka Faaris jaarsi isii jalaa fudhate jecha Faarisiiwwan abduutus hin qabdu wanni ajjeeftullee hin jiru kanaaf obboleettii asirratti baatee fandaa waan tumtuuf hin qabdu waan dhara haasoftuu hin qabdu dhugaa jirtu gargaari obboleettii teetii wajjin barbaadullee dhugaadhaa barbaaduu fi dandeetta. Garuu kijiba hin gargaarini kijiba wajjin hin dhaabbatin jechuu barbaadeeti kunis dhaamsa keessiif haa ta'u sillee.
mucaan kun amma akka mataa kiyyaatti qabeenya kana guutuu manaaf godhee maallaqaa fi dahaaba dila kana manaaf godhee bikka tanaan dhagayaa Oromoon isaan bulchitu obboleessa kiyya halkan san isa galtee isa abdubdee maallaqa san dhabamsiifti. Wallahi rabbiin isa haasattaruu bakkuma ga'ee fi bakkuma seene hundatti rabbiin isaa eegu. Kunoo akkuma dhageettan kana jechuudha. Akkuma kaleessa wajjin haasofne viidiyoo duraan irratti illee waliin haasofne har'allee Samiiraan shakkii keessaan baane. Shakkiin kun kaleerraa ka'ee deeggardarraa ka'ee amma guyyaa 4 guyyaa 5ffaa gahee jira. Waan jettu asirratti Samiiraan akkasiin haasoftutti jechuudha. Asaa isiillee boodarratti hin dhageettanii. Telefoonni kiyyaa fi telefoonni jaarsa kiyyaa anatu walirratti dha'e. Waan jaarsi kiyyaa agartee nama waliin wal quunnamu hunda isaa an telefoona kiyyaan dhageeffadhaa jetti. Himoo isaa walirratti dha'e gara waa isaa illee sagalee bilbilaallee walirratti dha'e dhageeffadhaa. Nama gaafa inni achirraa deemu san yeroo 7 jechuudha. Yeroo 7 guyyaatti itti bilbilee Faarisii wajjin haasaa ture jira jetti. Eegi nama san beekte Samiiraan maaf hin gaafanne nama san maaf dhoysiti maaf agarteetiniin gargaartuu Faaris gooteetiniin laalti maaltu shakkii keessa isii galchee jechuu barbaadeeti. Akkuma kalee waliin jenne qaamaan dhuftee gaafachuu dandeetti namatti ergitee gaafachuu dandeetti bifa feeteen nama san eega shakkite gaafachuu dandeetti jechuudha. Asirratti ammoo wanni shakkii namatti uumu tokkollee hedduu ni jira. Akka geeleen isin jettutti fi akka isin dubbatutti namni tokko eega bilbila walii walirratti hidhe. Eega bilbila isaa walirratti dhee waan inni haasa'u waan dubbatu inni agartee dursee ka dhaga'u taate maaltu teelee isii fide jechuudha. Teelee mana bilbilaatiif shari'aa waan agartee nama isa qunnamaa jiru. Nama isa qunnamaa jiru nama agartee waan kana isa goosisee dhaqeetiin gaafachuu ni danda'a. Garuu isaan sun maallaqa guddaa waan na gaafataniif jecha sanin goone hajjitu ta'e. Maaltu isaa ifaachise maaltu shakkii gara teelellee isii geessise eega namni tokko bilbilli walirratti hidhate bilbilli tokko hogguu walirratti hidhamu bilbilli nama lamaanii eega walirratti hidhame jalqaba gama imootiin jechuudha waan jarri sun haasoytu hunda isaa namni walirratti hidhate sun hin danda'e haasoo dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Eenyu akka taate maal akka inni jedheen qabatamaadhaan beekuu ni dandeetti. Wanni isii achi geessullee hin jiru. Wanni kun hedduu hagam takka agarteetiin shakkii kana agartee nama yoo badheedhaaf irraa shakkii maaf waa innummaan badee jecha haasoftu kana nama tokkoon Faarisiin eega dhabe ebelutti achi maxxaseetiniin isaa kan agartee jibba isaatiif waa isaan jedha jechuu yoo barbaadde malee wanni agartee teelellee isii geessu hin jiru. Wanni ammoo isiillee eega walirratti hidhe Faarisiin namni waa takka akka hin jedhinni ibsanatti fakkaate asirratti akka yaada kiyyaati jechuudha. Eega ka jiraatu taate eebele eega shakkite as baaftee himachuu dandeetti eebele shakkii jechuu mirga qabdi jechuu barbaadeeti. Nama kana yeroo takka halkan gizee inni itti bilbiluun ergaa bilbila kana naan dheessa bilbila kiyyaa keessa walirratti hidhe bilbila kiyyaa keessa irratti hidhe akka inni yeroo hedduu guyyaa kana keessa yeroo hedduu deebi'ee bilbiluuf hin arga. Namicha shakku kuni bilbila kiyya silkii kiyyaa fi silkii abbaa manaa kiyyaa walirratti hidhaa jira anaa walirratti hidhe. Akka inni hin beeknetti. Akka inni hin beeknetti walirratti hidhe namoota hunda caalaa silkiin isaa akka deddeebi'ee silkiin nama kanaa Faarisitti yeroo hedduu deebi'ee bilbilu. Waan ajaa'ibaati wallaahi. Deebi'ee hedduu guyyaa keessaa yoo xiqqaate gaafa inni guyyaa inni badeessan yoo xiqqaate marraa 7 caala bilbilee. Guyyaa marraa 7. Caalaa bilbilee. Guyyaa inni silaa baduu taa'u kana. Guyyaa inni baduu taa'u kana. Sa'a ganama sa'a takkarraa kaasee haga sa'a 4tti yeroo 7 caala bilbilee. Dhumarratti du'aa naa godhaa jetti. Du'aa isii goona. Du'aa isii godhu ani akka kiyyatti waan isin jedhu Faarisiin hin barbaadin jechuu barbaadetti. Du'aa isii godhu kan waan biraan jiru. Faaris hin barbaadin innuu kaleessa dogongoraan itti hidhamte jechuu barbaadetti gama kiyyaan. Akka kaleessa sheekaan roobee jedhu san osoo hin ta'initti sheekaan roobee wanni jedhe fuudhuu hin dandeetti namni guddaan agartee ilma xiqqaa fuudhuu ni danda'a jedhee ragaa sii bahe. Garuu ammoo wanni Faaris sitti dabalamee suniif agartee bultiin isaa sun yoo katoo ofii baata taate deemuu ni danda'a. Sittillee himee deemuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf hiriyaa kee barbaadadhu. Hiriyaa akka keetii barbaadadhu. Kasi madaalu barbaadadhu. Mucaan daa'ima.
daa'immaa isaatiif agartee waqasaa namni intala guddoo tana fuutee waan jedhanii agartee hiriyoonni isaallee isaa kana hedduu waan jechaanii jiranii waqasaa jiranii akkuma agartee viidiyoo asiin duratti waraabdee gadhiiftetti Faarisillee rabbiin karaa haa baasuu fi siillee riskii rabbi haa baasu namni agartee hiriyaa kee kasi fakkaatu maliyeena jira maliyeena jiru kana keessa abbaa feeti filattee heerumuu dandeetta inni illee daa'ima akka isaa fuudhee waliin jiraachuu danda'a isin lamaanifuu rabbiin agartee riskii isin haa baasu rabbiin agartee isin hin danda'a ka isin fakkaattu isin haa heeru jedha kana du'aa hin teenne tanuma tabiraan jirtu. Kanaafuu du'aayin waa hundaafuu barbaachisaadha du'aayin haa godha. Gaafa nuti taa isiin jennu ni diddee jettanii namoonni tokko tokko natti aaruun keessanillee ni mala. Kanaafuu wanti hundi wama rabbiirraa ta'e malee waan ilma namaarraa ta'e waan hin ta'iniif jecha osoo guyyaa san dhiise yookiin seenaa baga itti seenee illee laale. Eessa sanii hireedha hireen tun beekamu fallaanni sii fuudhee fuutaa inshaallah san hiree walitti isin fidee amma immoo akka gabbeetti dhabamuun tuni wallahi gadda guddaa nama gaddisiifte isi samiraa isii tawaarraa badan tajaajilka gabbeetti irraa dhabame dhiisi nutu wanta guddaa keessa galle jirraa ummata kiyya waan nama ajaa'ibsiisaati. Kunoo kanuma kaa dhageeffannee walitti dachaane jechuudha dhaansi isaan dhaabatanillee fuulduraaf illee kana Faarisillee rabbiin hamtuu irraa haa qabu jaamtus irraa haa qabu nama agartee sharri isatti yaadullee rabbi irraa haa qabu yaada muraada isaa rabbi haa ga'uuni bakkaan rabbi haa ga'u jaartii biraallee fuudhallee yoo jedhe rabbiin haa kennuu fi itti haa fuudhu jechuu barbaadeeti samiiraallee agartee rabbiin riskii teessee haa hiruu Faarisii yoo jiraate inni as baheetiin sagalee amma sii kaaya yeroo gabaabaa keessatti sagalee sii kaa'uu danda'a. Yookaan ammoo namni isa beeku agartee namni karaa inni deemellee asirratti bahee ibsa sii kennuun hin mala. Bilbileellee sitti himuu mala mungkin agartee ittiin yaada tamma asirratti haasofte kana Faarisiin barbaaduun ni mala ka jechuuf namni isallee quba qabaachuun malu sitti bilbilee sitti himuu dhabuu mala. Kanaaf ati tasgabbaa'ii itti akka agartee ittiin yaada amma jettu kanarraa as deebii qalbii ta'e gara tokkotti deebisii Faaris maallaqallee akka jettuu fudhatee illee badu. Maallaqa sanillee fudhatee kutee jechuudha. Sillee dhiisee kutus ammallee sillee dhiisee kutee kanaafuu yoo maallaqallee kalee fudhannillee taate inni wartee kan nama dhiisee deemesanii as deebii qalbiitillee as deebisi nyaadhee dhugaatii sanillee dadhabee akkanatti agartee tindachiin tuni halkan kuni guyyaan halkanatti fakkaatee isa malee jiraadhuu san keessaa bahiiti as deebii riskii rabbii guddoodha jaarsa biraa laalladhuuti heerumii. Oromoon sagal deegeetiin sagal qadhaaba ka jedhan sanii uummata akka rakkoon qabdu akkuma ati jette san inni fuudhuu danda'a uumaa rakkoon qabu ka jette san yoo agartee kabiraa fuudhallee taate rabbiin waliin haa bulchuu sillee agarteetiin akkanatti lafatti naftu kabiraa agartee riskii rabbiin siyaa fiduu riskii karaa deemtu rabbi sitti haa qabu kanuma du'aawwan isii goonu kanaaf jajjabaadhu jajjabaanna si hawwaa jedha. Dhaamsa siidhamu dhumarratti kanuma fakkaata.